Guyyaarraa viidiyoo shamarree yuunivarsiitii Dambidooloorraan butamee gudeedame jettu dhaabbanni televezyiinii EBS erga chaanaalii yuutuubii isaanii irratti gadhiisaniitiin booda sa'aatii muraasa keessatti viidiyoon sun ajandaa miidiyaa hawaasaa ta'e dhaabbanni televezyiinii EBSs viidiyoo sana sa'aatii muraasa gidduutti yuutuubii isaa irraati haqee ታኛለኝ ታኛው ከተኛው በኋላ እየተካኩ ነበር ሲደፍሩ የነበሩ ማለት ነው። ከዛ እየተካኩ እየደፈሩ ካደረጉ በኋላ ከደፈሩ በኋላ ምንድነው እንትን ራሴን ስስት አይ እንደዚያ ከሆነማ በዚህ ነው ስሜታችን የሚኖር ይልና እንደዚህ ያደርጋ የሆነ እንደ ስድስት አይነት ነገር እንደ ስድስት ይሆናል እንደ ፌሮ እንዲ ነው ቀጥታ እንደዚህ ሲወጉ የነበረ ማለት ነው። ጥቅጥቅ ካደረጉት በኋላ ስዳስሰው ራሱ ቁስሉ ይታወቀኝ ነበር። ዘንዲታኝቼ ወዲ yuunivarsiitii Dambidooloorraa butameen waggoota tokko walakkaa bosona keessa jiraadhe achitti gudeedameen miidhaan hedduunis narra ga'e na gudeedanis feerroodhaan illee qaama koo waraanaa turanii dirqiin ergan gudeedamee boodas ulfaa'een mucaa dahee anis daa'imni koos dhukkubsachaa jirra waanan ittiin daa'ima guddisus hin qabu jechuudhaan mucayyoon maqaan ishee Burtukaan jedhamtu televezyiinii EBS irratti erga viidiyoon ishee gadhiifamee booda EBS viidiyoo sana yuutuubii isaarraa buusus namoonni dursanii viidiyoo sana daawunlood godhan viidiyoo sana yuutuubii irratti dhiisaatii jiru. Daawwattoota burqaaduu yaada Burtukaan televezyiinii EBS'if kennitee fi dhimmicha irrattis gamaa gamanaa yaadota kaan gabaabsee kanan isiniif dhiyeessu ta'a. Waggoota muraasaan dura yuunivarsiitii Dambidooloorraa barattoonni butamaniiru jedhamuun miidiyaa irratti irraa dubbatamaa kan ture yoo ta'u dhimmi kun dhugaadha moo sobadha kan jedhu qaamni addaan baasee dhugaasaa beeku hin turre televezyiiniin EBS dhimmicha irratti viidiyoo gadhiiseen mucayyoo maqaan ishee Burtukaan jedhamtu qabatee dhiyaate Burtukaanis miidhaan guddaan narra ga'e jechuudhaan mallakkuu cabsuun harkinfattee boossee haala keessa jirtu himti. Namoonni gariin dhimmichi dhuguma jedhanii ishiif gaddaa jiru. Namoonni gariin immoo tarii wanti kun diraamaadha maqaa Oromoo balleessuufidha jedhanis ija shakkiitiin ilaalaatii jiru. Kanas ta'ee sana Burtukaan EBS irratti maal jettee kanan isiniif dhiyeessu ta'a. Burtukaan haasaa ishee kan jalqabde harka qalleettii ta'uu ishee fi mana namaatti akka guddatte himuudhaan abbaan ishee ni godaane haati ishee immoo ni duute hireen Burtukaan qabdu mana namaatti guddachuudha. Barnoota isheetiin qaxalee akka turte kan himtu Burtukaan barnoota ishee kutaa 12 xumuruun yuunivarsiitii Dambidoolootti dipaartimentii faarmaasiitiin barnoota ishee eegalte abjuu ishee dhugoomsuufis galgala tokko laabireerii seentee qo'achaatii turte. Halkan yeroo laabireerii irraa baatu alatti waan jeequmsi ka'e fakkaata. Namoonnis olii gadi fiiguu wantichis bitaa isheetti galuudhaan waan gootu wallaalti. Namoonni wayis kootta siingorii daandii kanarra baqadhu isheedhaan jedhanii akka waan isheedhaaf yaadaniitti isheetti dubbatu. Isheenis isaan hordofuudhaan isaan duukaa baqatte boodarras konkolaataa isaanii akka seente himti. Adeemsuma keessa bosona seenanii isheenii fi dubartoonni ishee waliin jiran bosona keessatti of arganii warra achi isaan geessanis dhimma isinirraa qabna leenjii waraanaa isiniif kennina leenjii qabdu isaaniin jedhanii kanaan boodas yeroo dheeraaf erga jiraannee booda dabareedhaan nu hiriirsanii uffata keenya akka baafannu nu ajajanii gudeeddaa unurratti raawwatan jechuudhaan Burtukaan haala ture himti. Akka isheen jettutti erga ishee gudeedanii boodas bakka isheen wallaaltee jirtutti sibiila feerroo qaama isheetti galchuun akka ishee waraanaa turanis himti. Kanarraa kan ka'e qaamni ishee akka madaa'ee fi infekshinii akka godhate kan himtu Burtukaan miidhaan narra ga'e ulfaataadha jetti. Burtukaan kana boodas erga miidhaa kana hunda keessummeessiteen booda gadhiifamtee gara yuunivarsiitii Dambidooloo deemuun waan isheerra ga'e kanas pirezidaantii yuunivarsiitii Dambidoolootti himachuudhaan yaala akka argattu haalli isheedhaan mijate. Burtukaaniif Dambidoolootti yaalli fayyaa isheef taasifamus fayyuu hin dandeenye. Boodarraa gara Finfinnee dhufuun jireenya karaarraa akka eegaltee fi kadhachuu akka eegalte himti. Manni amantaa fi dhaabbanni gargaarsaas ishee gargaaraniiru. Ergasiis mucaan ishee dhalate. Ammas kanan jiraachaa jiru mana kiraa namni naaf kireessa keessadha jetti. Yeroo ammaa kanas mucaa ji'a 3 kan qabdu yoo ta'u isheenis mucaan ishees akka dhukkubsatu himuudhaan waan ofii nyaattuu fi mucaa ishee nyaachisus akka hin qabne himteetti. Egaa daawwattoota burqaaduu haasofni Burtukaan kun dhugaadha moo dhugaa miti yaada keessaan koomentii irra naa kaa'aa. Dhuguma akka namoonni tokko tokko jedhan Oromoo maqaa balleessuuf diraamaa hojjetamedha moo dhuguma seenaa ishee irratti raawwate dhalaati yaada qabdan koomentii irra naa kaa'aa. Daawwattoota keenya utumaan oduu kana qindeessaa jiruuti odeeffannoo dabalataan qaqqabeen yuunivarsiitiin Dambidooloo dhimma kanarratti ibsa baaseera. Yuunivarsiitiin Dambidooloo ibsa baaseen bara 2013 Dambidoolootti barattuu faarmaasii waggaa 2ffaan ture jechuudhaan qophii EBS irratti kan dhiyaatte Burtukaan yaada dogongoraa kenniteetti bara 2013 yuunivarsiitii keenya keessa barattoonni faarmaasii waggaa 2ffaa hin turreyyuu jechuudhaan dhiyeesseera. Dabalataanis qophiin EBS kun dogongora kan ta'ee fi maqaa balleessii yuunivarsiitii keenya irratti gaggeeffamedha jechuudhaan yuunivarsiitiin Dambidooloo beeksise.
kun burqaa oduuti. Chaanaalii kanarratti oduu biyya keessaa biyya alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaan argattu. Chaanaalii keenya subscribe gochuu, viidiyoo kana immoo like gochuu hin dagatina. Nagaan tura.